Raji. Challenging gutera hin gunne. Garu an hin organne galcheya. Ina fakkenat dasir anoleti gutera challenging hin gunne. Mani support go barbadeti male. Agreementin ken yo inni guteya. Garu an irra darbe kana hunda hojjadde. Alhamdulillah namni kun kenna qabeenyi kiyas kesan jedhe. Ammas taanaan an namni an tuqe yookaan nama kuma jaha ajala jiru usuu hin ta'ini warra viidiyoo kiyya maalinata kiyya usuu hin beekne narratti waraabe qofa. Nama san ammoo zambiillee hin qabu, cubbuullee hin qabu. Meuti rajitan disa baka menurut disa sih. Mute kok menurut mute no. Meuti rajitan. Usuma Dr. Aslinu hagana waan kana durallee galata wal bira qabnuuf waan na beekuuf sila hagana yubaye ashanda yu ta'un tur garaje laanu yo nagafat sawa visit e male yo ka sawa ne jawale ngafanne male receipt isini matane jira wa namni birrin nangene challenge Mama ki yamaran sisi salfat da jollerin didde si timu didde bar imara kadyan. Wallahi rakadde. Wallah ani kalelle yara dire bar. Ani amma olom paman natti dawale. Are wa isini jede nuun jede akka jettani natti hin fudanne an ka jedeen warra suudii fa'a taa'ee waan kiyya osoo hin beekin narratti waraabe aaree kana dubbadhe malee hawaasa 0.6 yookaan 0.7 kanaan jechuu kootii miti dhiifama sila namni wama ofii irra arrabsama agreementii sunuu hin guunne ka jedhu ayne deekaa shaniif akkuma doktoraa san maraadhe sorry isin jechuu barbaada dhiifama wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waata kiti wanti kun lolli kun nagaa akka goolabamuu barbaadanii namni gaafa duraa Muhammad Nuurii fi Asli waliif fide ana komishinii kiyya Asli irraa naafuudha. Wallahi qaaqa biraan barbaada. Namartuu tiktokii qabna yoo ajandaa wal godhatu taate jecha. Namni kamuu dallaalee walii waa nama fide biyya kana keessatti ijoollee kaddaamaa jiru laga galchuuf balama